Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxatarraaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudha. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroo amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Griffiths daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jaarmeewwan gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jaarmeewota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths Maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokko gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangawoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti siviilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hokkarri saalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangawoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa akka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahirdaar keessatti pireezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. United States fi Masriin ce'umsa deemokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkololeessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Blinkeniif giti isaanii kan Masrii Saameh Shukrii marii tarsiimoo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkololeessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabbii dhabsiise ka jedhan Blinken mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii deemokiraasii gaafatan sanaaf deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko ka taate Masriin ibsa dhiyeenya kana United States, United Kingdom, Saudi Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an ka gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niger gama kibbaa keessatti wiixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiru jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattiirraa fageenya kiiloomeetira 600 irratti argama. Ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa manaan hiidii barnoonni addaan citee guyyaan 3 guyyaa gaddaa jedhee labsamuusaa beeksan. Waggaa kana keessa Niger keessatti ibiddi barattoota innaa ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareeb jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf ega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko ega du'ee booda mormiin kun daran jabaatee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri haajaa biyya keessaa kan Niger akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa isa fageenya kiiloomeetira
16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaaramee booda waldura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Naajilaa Booden kan baatii darbe pireezidaanti Kaayis Sa'iidiin mudatee ka jiru yoo ta'u attamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandiif Belarus kibxata har'aa walimataa ka jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Belarus keessatti eega hafanii booda. Poolaand akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddugaleessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taate Poolaanditti dhiibamaa jiru jettee kanas kan godhu mootummaa Belarus kan pireezidaant Aleksaandar Lukashenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand Tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Belarus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Belarus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheetii ibsaarra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabnee jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameen irra ture muddamsa ka qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammii Maaleeshiyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Singaappoor keessatti himatame dhukkuba COVID-19 waan qabameef jecha yeroo hin murtaa'inii fi murtiin du'aa irratti darbe rarraafamee akka turu manni murtii iyyata dhaggeeffatu ka biyyattii ajajee jira. Manni murtii iyyata sadhumaa kan nama umriin 33 lammii Maaleeshiyaa dhaggeeffachuuf ture. Abukaatoonsaa akka jedhanitti himatamaan kun dandeettiin uumamaan sammuunsaa qabu dadhabaa waan ta'eef jecha isarratti adaba du'aa murteessuun faallaa seera Singaappoor ta'a. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31 22 25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa arguuf yeroon waan dhumataa jiru fakkaata. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsi sun gara wal waraansa biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabduutti ce'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuusaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti jilli gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiran gabaasaa Margareet Bashir bafaqaaduu dhiyeessa. Gaanfa Afrikaatti jila gamtaa Afrikaa kan ta'an pireezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo erga muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin marii taasisanii booda wixata kaleessaa yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessaniin foddaan carraa rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiru karaa marii siyaasaatiin furuu danda'u cufamaa akka jiru ibsaniiru. To our discussions, all these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the akkuma cuunfaa marii keenyaatti hoggantoonni Finfinneedhaa fi kaaba jiran dhuunfaadhaan waldhabiinsi isaan gidduu jiru waldhabiinsa siyaasaa akka ta'e falli isaas marii siyaasaa akka ta'e in amanu. Kun immoo hokkora adeemaa jiru hiikuudhaan uummata Itoophiyaatiif akka carraan rakkinichaa amma dhumaatti furuu danda'amuu fi foddaanuuf bana. Garuu wanti kaasamuu barbaachisu foddaan carraa nu qabnu hedduu xiqqoodha. Yeroon keessa seenuu kamiifiyyuu qabnu gabaabaadha jedhani Obasanjoon. Obasanjoon dabaluudhaanis bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF lola itti babal'isee namootaan kumaatamaan lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'an naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar qibxata har'aa akka daawwatan ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamtuun dhimma siyaasaa Roosmarii Di Kaarloo rakkinni amma Itoophiyaa keessa jiru dafee hiika hin argatu taanaan biyyattiin wal waraansa to'atamuu hin dandeenye keessa seenuu dandeessi erga jedhanii booda ammaanuu wal waraansichi
nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa jeequu jalqabeera jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Taayyee Asqasillaasee biyyoottan tokko fi miidiyaan biyyoottan karaa lixaa TPLF'n jajjabeessu jechuudhaan komii dhiyeessaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa sadaasa 2 bara 2021 jalqabee labsii yeroo atattamaa ji'a 6 turu labsuudhaan yeroo riphee loltoonni magaalaa guddittii biyyattii seenan jiraattonni naannoo isaanii akka eeguu qaban waamicha dabarseera. Humnoottan Tigraay torban kana gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii himanii ji'oottan yookaan torbanoota keessa akka Finfinnee galuu danda'an himan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa irratti gartokkoof loogaa jirti komii jedhu aalanii Yuunaayitid Isteetsi hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa karaa hundaanuu jiru akka balaaleffattu himaniiru. Itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifs jimaata dheengaddaa Finfinnee keessatti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi hoggantoota mootummaa biroo wajjiniin akkasumas Maqalee dhaquudhaan akkaataa gargaarsa namoomaa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin marii taasisuun isaanii gabaasameera. Kamisa darbee jalqabee Itoophiyaa kan seenan jeelli Yuunaayitid Isteetsi kan gaafa Afrikaa Jeffrey Feltman ammayyuu akka Itoophiyaa keessa jiran dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis dubbachuu isaanii gabaasni har'a ba'ee ibseera. Biiroon qonnaa Oromiyaa barana qonnaa ganna kanaarraa midhaan kuntaala miliyoona 100 ol akka eegaa jiru dubbate. Obbo Geetuu Gammachuu ittaanaatti gaafatamaan waajjirichaa barana haalli qilleensaa mijataaf roobni gahaan jiraachuu oomisha naannichaa fooyyesseeraa jedhu. Godinaalee addaa keessa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni naannichaas oomisha walitti qabataa jiru. Obbo Masfinta Shooma itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa godinichatti hanga yoonaa oomishi midhaanii 100 harka 60 ol walitti qabameera jedhan galmoo daawwittu gabaase kunoo. Obbo Nugusee Lammataa jiraataa godina Shawaa Bahaa aanaa Lomee ganda sharaa dibaan dibaati. Makararra jiru. Kaamaanuu qarxiidhaan tilmaama qarxiitti kuntaala horiin arganna. Jeetaa yaadaa jira akka yaada yaadetti. Irra caalaa harki guddaan xaafiidha. Ittiin baalsee qamadiidha. Kun gaanuma xinnaadha. Beeklaa atara misira. Oomishni qonna kanarraa argamu obbo Nuguseef akkasumas maatii isaaniitiif waan hedduuf kan ooludha. Amma kaa maddabaraan ulfannaa ilma qallabaa bisaanyatti ilma gurgurraga. Naggaadheetti gurgurraa duraan maayibaasitti gurgurraa maayibaasiin sejjete maalidhaan naggaadhumatu nurraa bita. Obbo Nuguseen oomishni baranaa gaarii akka ta'e himu. Kanaafis bokkaan yeroon roobuunii fi qilleensi bishaan ture bu'aa kanaaf nu ga'ee jedhu. Obbo Masfinta Shooma itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Aanutii 10 godina Shawaa Bahaa keessa jiranitti qonna baranaa hordoffiin gaggeessineerraa erga jedhaniin booda barana godinicha keessatti lafi qonnaa hektaara 400 ol qotamee amma hojii midhaan walitti qabuurra jirra jedhu. Oomisha sassaabuu irratti gosa lamaan kan sassaabaa jiru tokko humna namaatiin akkuma ammaa agartee kana lammaffaan koombaayinaraan. Koombaayinarra gara 250 amma godina keenya keessatti bakka adda addaa oomisha sassaabaa jiru. Oomishni illee sassaabamee jira almost % 60 ga'ee jira ammaarraa sassaabbiin keenya isa kanarratti hojjechaa jirra jechuudha. Barana kan nuti eegnu amma kuntaala miliyoona 16 ni sassaabna jennee karoorsine hojjechaa irra oomishtummaan isaallee baay'ee bareedaadha barana. Akka obbo Masfiin jedhanitti barana kan oomishi qonnaa kun dabalee fi tokko bokkaan yeroo roobuunii fi hordoffii hojjetoonni waajjira qonnaa taasisanidha. Sichi ammoo xiyyeeffannoon karaa itti qonnaan bultoonni kun oomisha isaanii kallattiidhaan gabaaf dhiyeeffatan irratti mijeessuudha jedhu. Akka godina keenyatti karaa sadiin amma isa kana furuu kan dandeenyu tokkoffaa walitti hidhaminsa gabaa uumnee jirra. Qaamota addaa waajjira daldalaarraa waajjira qonnaarraa waldaa hojii gamtaarra taanee koreen uumamee isa kan oomishamee kana gabayaa wajjin walitti hidhaminsa uumuuf sun hojjetamee jira. Inni lammaffaan kontiraat faarmingiin ni jira. Amma keessattuu midhaan alergii irratti kontiraat faarmingii irratti dipeend ta'anii hojjechaa jira. Inni sadaffaan fi ijoo yuuneenii jira naannoo kana.
yuuneenii jira, waldaa hojii gamtaa jira. Inni sun ka qonnaan bulaa kanaati. Qonnaan bulaan kun ijaaramee bakka takka yuuneenii uumee jira. Maannoo waldaa uumee jira. Waldaaleen hedduu immoo bakka takka ta'anii yuuneenii uumanii jiru. Isaan san kallattii saniini wanni kun hojjetamee amma danda'ame garuu gaadha jechaan jiru. Ammallee hojimaanni tokko diriiraa jira. Isa san yeroo inni ta'u furmaata guddaa argachuu dandeenya. Ammaaf garuu wanni kun deebii qonnaan bulaan deebisa. Hojimaanni sadeen kana. Biiroon qonnaa Oromiyaas haala oomishi qonnaa gannaa ittiin walitti qabamaa jiru ifoomsee jira. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaati. Godinoota muraasa duubarratti hafaniitoo facaasanii irratti bakka baay'ee irratti bal'inaan gara sassaabbiitti galamee jira. Waliigala qonnaa gannaa bara 2014 lafa hektaaraa miiliyoona 6.3 kan ta'u kan akka naannootti misoomsine oomisha kuntaala miiliyoona 198 ta'uun arganna jennee karoorfamee hojjetamaa kan jiru. Egaa yeroo ammaatti sassaabbii irra jiramaa jechuudha. Keessaa hojii kana amma itti jiru kana keessatti sassaabbiin baay'ee bakka hundarratti iyyuu sirreessii deemamuutu irra jiraata jennee hordoffii sadarkaadhaan naannoorraa amma gandaa qonnaan bulaatitti ga'u qophaa'ee hooggansis ogeessis kana qabatee deematu kan jiru. Obbo Geetuun sababa oomishi fooyya'aan baranaa argame jedhaniifis akkasitti himan. Warri kun roobni yeroo hundi baay'isee midhaan irratti dhiibbaa hin uumne bishaan hin ciisne kanaafuu misooma midhaanii ganna irratti baay'ee haala gaarii ture. Kanarraa ka'ee dhaabbiin midhaanii baay'ee gaariidha. Isa qofa osoo hin taane immoo hojiin kilaasteraan hojjetamu bal'inaan bara kana kan hojjetame bara darbee lafa hektaara miiliyoona 2.2 kan ta'u kilaasteraan misoomsine. Bara kana garuu miiliyoona 3.6 kan ta'u kilaasteraan kan misoomsine waan ta'eef inni kilaasteraa kunis maanijimentii isaatiif haala gaariidhaan deemaa ture waan ta'eef oomishti bara kanaa baay'ee gaariidha jenneeti kan ilaallu. Obbo Geetuun qonnaan bultoonni akka maasaan isaanii walitti siquun facaafatanii hojjetachuun oomisha ol kaasuu qofaaf adoo hin taane egerillee rakkoo gabaa isaan mudatu furuuf ni ta'a erga jedhaniin booda mootummaan kanaa fi sagantaa kilaasteraa kana itti fufaa jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawabaa Aanaa Lomeerraa. Kanneen pireesii walabaaf falman namoonni gaazexeessota irratti yakka raawwatan seeraan akka gaafataman waamicha dhiyeessanii jiran. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee Maqdishoorraa ergee jaalannee dhiyeessa. Baatii Guraandhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii Amajjii hanga Onkololeessaa bara 2021tti immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii Jaarmiyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmiyaan Somaaliyaa Joornaalistis Sindikeet jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen jaarmiyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon jaarmiyaa isaanii fi keessumaa humnootii nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaan yaaddessee jira. The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced Somaaliyaa keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbee akka labseetti abbaa alangaa addaatu gaazexeessota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe kana haala qabatamaa ta'een hojiirra oolchuuf wanni ta'e garuu hin jiru jedhan. Caasaa miidiyaa Moqdishoo keessa maadheeffate Gobjoog jedhamuuf gulaalaa akka ta'e Hanaad Guleed baatii adoolessa keessa haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun oole hojii hojjetuuf jecha ammayyuu doorsisa jala akka jiru dubbata. oo aan la aqoon cidda ay yihiin laakiin aan ku tuhmayo in xiriir ay la leeyihiin xuquuqda dabacsan ama dawladda. Hojii ba'ee gara manaatti galaatuu hin jiru. Magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaan narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera.
waajjira pireezidaantii Soomaaliyaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii kan ta'an Abdulkadir Haashii dhaamsa Tiwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan 7 keessatti ajjeechaa gaazexeessotarra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessa hin jirre Soomaaliyaa ta'uu gabaasaasaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira. Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasaa. Feesbuukii keenya VOA afaan oromoo.com irratti illee nu argattu. Amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Fiilmiin seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate qophaa'ee gidduu kana eebbifamee jira. Fiilmiin gaaddii jedhame mogga'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan fiilmichaa Bisiraat Geetaachoo VOA'tti himee jira. Bisiraat fiilmiin kun seenaa gaaddisaa irratti xiyyeeffatu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime. Fiqiruu Daadhii fiilmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee taphateedha. Fiilmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba fiilmii kanaa mudate daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisiraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA'tti himee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Fiilmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisiraat Geetaachoo nama fiilmii kana barreessee qopheesseedha. Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati. Sana booda wanti itti dabalame maali? Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa wantoota akkuma beektu fiilar istoorii warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballetu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef. Seenaan gaaddisaa fiilmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan? 40-60 jidduu kan jiru. Seenaa isaa fudhatu malee ammaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti heerataman 370 warreen akkas tilmaamamu waan tureef hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate. Fiilmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 400,000 olis baasiitti ta'eera jedha Bisiraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffattee jedhee gaafannaan akkas jedha Bisiraat. Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammataa immoo sanaan alatti immoo maa'inni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun fiilmii yoo ilaaltu fiilmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu si yaadachiisa fiilmii namti kamillee haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen. Taatonnoo kan ijoolloota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru? Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqanaa, Mintawwaab Haayiluu, Seenaa Baloo Fakkaaduu Daanii, Tiyaatira Dungoo Bilisummaa Calcallii Citee warreen akkasii irratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqanaa fi Mintawwaab immoo namoota industirii kana keessatti ilkaan buqqifate namoota gurguddoodha. Fiilmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha. Fiilmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera. Yoomiinsi isaa bara 1996 irraa ka'a. Yeroo keessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhatee kan ka'u karakterii gaaddisaa achi deemee baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomiinsi isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa lookeeshinii wantoonni sunniin yeroo waraabbii wanti baay'ee nu rakkisu keessaa
Yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni kan jiru. Isaan suni kaameeraa keessa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee xamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurree gara magaalaatti yeroo dhufnu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Karaaktarri gaaddisaan kan kiiloon ja'a sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo didanii seetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achis ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabatee inni didanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaa. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaasan irraa kan dhufe kan jedhe Fiqaaduun fiilmichi bakka dhaloota Gaaddisaa Hirphasaa Xiqurincinni magaalota keessaa immoo Bishooftuu Amboo fi Finfinneetti waraabamuu simeera. Akka seenaansaa jedhutti Gaaddisaan Shawaa Lixaa Xiqurincinnitti dhalate. Obboloota 6 keessaa isa qotisuu ka ta'e Gaaddisaanii gudarii fi dhimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan Yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teekinooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota biraa mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa ari'atamanii hidhaman keessaa Gaaddisaan takka. Keessumaa Gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka Kasaashee Maannawwan Jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Hirphasaa obboleessa Gaaddisaati. Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame Maayikalaawwii ture. Karchallee amma ODUU'tti ijaarame karchallee beekamatti ture. Boodarra immoo achi Qaallitti ture. Qaallitti otoo jiru achitti miidhamee yaaliif Minilik hospitaalii geessanii halkan tokkotti boleeti kan inni boqote. Bitootessa 1998. Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa Gaaddisaa bakka bu'ee kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisiraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira. Ganna giddu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture. Yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessineetu uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata. Bisiraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229. Yemmuu hidhattoonni mootummaa Itoophiyaatiin wal lolaa jiran gara wiirtuu biyyattiitti adeemaa jiranuu fi mormitoonni gara 9 ta'an immoo as Yuunaayitid Steets keessatti waltumsanii jiran kanarratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa muddama keessa galanii jiru. Yuunaayitid Steets immoo akka dhukaasni dhaabbatuu fi yaada dhiyeessaa jirti, yaalii gochaa jirti jedha gabaastuun dippiloomaasii Sindii Saanii qopheessite jaallanneen akka ittaanutti ilaalteetti. Bulchiinsa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa tokkoof gaggeeffame hanga Waashintanitti irra deddeebi'ee dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u kanneen kamisa darbee mana maree Yuunaayitid Steets cinatti hiriiran duguuggaa sanyii mootummaa Itoophiyaan gaggeeffamu ittiin jedhanii fi wal waraansa kana dhaabsisuudhaaf Yuunaayitid Steetsiif tokkummaan mootummoota tarkaanfii fudhachuu hanqatan kan ittiin jedhan balaaleffataniiru. Asuma Waashintan keessatti bakka buutonni riphxee loltootaa fi kan gareelee mormituu 9 mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bakka bu'uuf gamtaa uummachuu fi mallatteessuu isaanii labsanii jiru.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gama isaaniin mootummaan isaanii akka injifatuu fi jiraattonni Finfinnee barbaachisaa taanaan meeshaa kaasuun naannoo isaanii akka eegan gaafatan. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrey Feltman Finfinnee keessa kan turan yoo ta'u imala rakkisuutu isaan mudatee jechuudhaan Ahmed Siliman dhaabbata Chatham House irraa dubbatanii jiru. As I understand it, he's partly there at the invitation of the Ethiopian government. So there could perhaps be an opening. There could perhaps be a scenario where there are discussions about, the possibility of a ceasefire, the possibility of finding a way. Akka nu badheetti beektaa hanga tokko afeerraa mootummaa Itoophiyaa biraa dhiyaateen achitti argame. Kanaaf karaan banamaan hangi tokko jiraachuu mala. Dhukaasa dhaabinsa irra ga'uuf mariin jiraachuu mala. Rakkoo biyyattiin qabdu kan walitti bu'iinsaan alaa hammaataa jiru irrattis ta'uu mala. Qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa irra akka ga'an akkasumas gargaarsi dhala namaa uummata Itoophiyaa akka dhaqqabuuf Yuunaayitid Isteetsi gaafattee jirti. Kan duraan ambaasaaddara turan Makiilaa Jeems raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine all of the progress and the promise of what Prime Minister Abiy came into office to do. And so we hope that this will not be squandered. United States yeroo hundumaa hiriyaa uummata Itoophiyaa yoo taatu muummicha ministeeraa Abiy Ahmedis dhugumaan deeggaraa turte. Wanni amma argaa jirru fooyya'insa argame hundumaa fi Dr. Abiy yeroo waajjira qabatan nan hojjedha jedhanii waadaa seenan san faallaa deemuun mul'ataa jiru yaaddessaa ta'eera. Wanni argame ituun diigamin yookaan hin manca'in Itoophiyaan nagaaf misooma biyyoota kutaa sanaaf qooddu deebinee agarraa abdii jedhu qabnaa jedhan. United States gamtaa Afrikaa fi michoota ishee kutaa sanaa akkasumas tokkummaa mootummootaa wajjin hojjetaa akka jirtu yoo ta'u dhukaasa dhaabinsa argamsiisuuf haala mijeessaa jirti jedhan Makiilaa Jeems. So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government, giving incentives for the parties to all come to the table and talking across the board. This is not just a one-sided conversation. Kanaaf wal ta'uun carraaqqiin gaggeeffamaa jiru kun danqaa gama dippiloomaasii mul'isuun mootummaarra dhiibbaa dabalataa gochuun kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti akka ta'anii dubbatan gargaara. Kun marii gam tokko qofa waliin gaggeeffamu miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF warra naannoo jiranii fi mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbachuu dabalataa jedhan. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa rakkoo Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen wiixataarraa walgahii gaggeessuuf jira.